Waldani aksiyoona liqee fi qusannaa qarshii yaa'ii idilee isaa waliigalaa abbootii aksiyoonaa sadaffaa fi ariifachiisaa Finfinneetti taa'e. Yaa'ii kanarrattis murteewwan gurguddaan waldicha bu'a qabeessa taasisuu danda'u jedhaman darbaniiru. Gabaasa dabalataatiif Yusuf Warqisaa. Waldaan aksiyoona faayinaansii xiqqaa qarshii erga hundaa'e waggaa 6 yoo ta'u dameelee 14 bakka garagaraatti qaba. Yeroo ammaa kana yaa'ii idilee abbootii aksiyoonaa sadaffaa fi yaa'ii ariifachiisaa taa'een raawwii fi gabaasa boordii daayireektorootaa dhagahuun murteewwan garagaraa dabarseera. Waldichi boordii haaraa dhiyeenya muude keessaa walitti qabaan boordii daayireektorootaa Dr. Abbabee Gammachuu gabaasa dhiyeessan irratti waldichi sababoota adda addaatiin bu'aa barbaadamu hin argamsiifne jedhan. Amma garuu bifa haaraadhaan boordii dambii bulmaataa asxaa fi hojii geggeessaa haaraan filamuun bu'a qabeessa taasisuuf murannoo olaanaadhaan hojjetamaa jiraachuu himan. Dhaabbatichi kaayyoonsaa guddaa ture yeroo hundeeffame haa ta'u garuu sababa keessoof sababa haala addunyaaf haala biyyattii keenyaa wajjin wal qabatee bifa yaade sanaan socho'uu waan hin dandeenyeef amma wanti ta'uu qabu yeroo fudhannee hojjennee wanta sirrachuu qaban sirreessuu qabu irratti hojjechaa turre waggoottan darban. Nuti amma boordiin amma muudamne kun boordii haaraadha. Boordii haaraan kun ji'a hagayyaa keessa kan inni mirkanaa'ee fi hojiitti galee ergasii hojii geggeessaa haaraa qacaruudhaan wantoota hojjetamuu qaban dhimma seeraa wal qabatan sirreeffachuudhaan rakkoo dhaabbati kun keessa gale keessatti ilaaluurraa fooyyessuu qabna jenneeti wantoota hedduu hojjechaa turre. Amma kaasee garuu kaapitaala keenya guddifne maallaqa argachuu qabnu arganne hojiitti gallee dhaabbata kana bakka inni ga'uu malu geggeessuudhaaf yeroo nuti murtoo jabaa geggeessinedha malee waggaa darbe tokkoffaan nuti boordii hin turre kanaaf wanti nuti jabaa akkanas hojjetame jennu hin jiru akka dhaabbataatti bu'aansaa akka yaadame hin taane garuu kana booda kan inni murtoo irratti calaqqisuu yaalee dhaabbati kun jabinaan hojjechuu qaba, kaayyoo ka'eef dhugoomsuu qaba. Kanaaf karaa hundaayyuu of ijaaruu qaba kan jenne kan nuti mari'achaa turre jechuudha. Kana gochuufis wantoota jajjaboo murtaa'an keessaa akkana jechuun ibsu. Inni jalqabaa hamilee hojjetaa jajjabeessuudhaaf hojjetaa biiroolee hanqina qabnu irratti qacarrii geggeessu. Waajjira keenya muummee immoo Adaamarraa gara Finfinneetti as fidu. Gara qarshii miliyoona 40 immoo waggaa kana liqii kennu. Gara miliyoona 10 immoo warra qarshii kaawwatan maallaqa qusannaa warra maamila baay'ifachuu damee keenya rakkoo tokko qaban sakatta'uudhaan jajjabeessuu leenjii kennuu fi damoolee karaa biraallee jajjabeessinee banuudha kan nuti murteeffannee isa kana jechuudha wanti jajjaboon. Hojii geggeessaa olaanaan waldaa aksiyoona faayinaansii xixiqqaa qarshii obbo Guutamaa Tamasgeen waldaan aksiyoona faayinaansii xixiqqaa qarshii erga hundaa'ee waggoota 6 yoo ta'u dameelee isaa 14 bakka garagaraatti qabutti hojiiwwan faayinaansii garagaraa adeemsisaa turuu himuun haa ta'u malee bu'aa qabeessummaansaa hangas kan mirkanaa'e miti jedhan. Yeroo ammaa kana garuu waldicha hunda irraa jijjiiruuf murteewwan jajjabaan darbee hojiitti seenamuu kaasan. Har'a akka kanatti walgeenye murtoo jajjabaan darbe. Isa keessaa tokko kaapitaala guddisuudha. Kaapitaala guddisuun kuni daayireektiivii baankiin biyyoolessaa kaa'ee jira. Sanarratti hundaa'uudhaan miliyoona 75 irratti kaapitaala keenya ol guddifamee ofiishaalii ta'eera har'a. Akkasuma dameewwan 10 kana jiru akkamitti hojiitti galchina? Kanaan dura hudhaan dhaabbata kana qabee jiru maali? Irratti bal'inaan irratti mari'atameera. Kaapitaalli guddate kun yoom keessatti kaffalamee dhumuu qaba? Han jedhu haga ji'a 3 keessatti yoo baay'ate waggaa 1 keessatti kaffalamee xumuramee hojiitti galamuu qaba. Isa jedhudha kan murtaa'e. Inni kan biraan waajjira olaanaa gara Finfinneetti fiduudha. Hojii kana lafaa kaasuudhaaf, qarshii fayyisuudhaaf, qarshiin deemee akkuma maqaasaa birriitti jiru kana gara birrii biraatti hiikuudhaaf hojjetoota ekspiriyaansii maayikiroofaayinaansii qaban gara dhaabbata kanaatti eda'uutu irnurraa eegama. Akkasuma hojjetoota jiran immoo hamilee isaanii kaasuu. Maaliin kaafnaa? Mooraaliidhaan hin kaafnaa, hamilee isaanii cimsuudhaan. Lammaffaa immoo faayinaanshaaliidhaan. Dhumarrattis abbootiin qabeenyaa dhaabbilee fi hawaasni dhaabbaticha wajjin hojjechuudhaan akka jijjiiramuuf waamicha dhiyeessaniiru. Hojjetooti keenyaa fi hawaasni keenya qarshiin akka duraaniitu hin ta'in amma bifa haaraan hojiitti galeera waan ta'eef kottaatii maamilummaa keessan jabeeffadhaa, kottaa liqeeffadhaa, kottaa qusadhaa, jireenya keessan fooyyeffadhaa, haala dinagdee rakkisaa ta'e kana keessatti qarshii cinaa dhaabbadhaatii jireenya keessan gara fuulduraatti
fooyyeffadhaa kan jedhuun dhaamsa dabarsa. Tokkoffaa liqiidhaan fayyadamuu hin danda'u. Lammaffaa immoo qusannoo nu bira ol kaawwatanii dhalaa guddaa argachuudhaan nu biratti fayyadamuu hin danda'u. Akkasuma hojii mindaa isaanii nu bira galee mindaa isaanii karaa keenya kaffaluu hin dandeenye. Yeroo biizinasiiti yeroo teekinooloojii waan ta'eef. Kanaaf amma murtoo jajjabaan irrattis murtaa'e kun hojii bal'aan nurraa eegama.